هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي كم جرت نجا كيسني؟ نجا. الرجاء ونني ولدي سنكابيف نصرو في مفتاحي سربورا عبد القادر أس جمّا مقالة جمّا نوبوريرا إنديا جرو مقالة جمّا شابيرا مسكو نورامو مقالة غارورا يشورا بالبلان سنرجع لي وانت نرى أسد سنوامي في بيكتو وانا نسوامي وبان قبل نمتي إننا نسوامي توقفان واي دبي كورونا في والكبتة الدنيا كون ركوا ما كيس جرتي بيوني الدنيا كان الرأس الكوكب بدور رجران أكمل نامبان دور كماجرو بيوني وان كبيني باي كمان يشورا بيا كينياس دبي نقول سينيرا دبي واي دبي كان رجع سني توسن رجعنا كراتي نفرا روكنو رجع ستا نجيني إيشي أيس مالينا كذا دربو كوا قبلو نقبل أيها كميتنا كذا دربو مالينا كذا دربو سنتيني ما دبي نكوني دبي أفوران دربو دا guyyoota muraasa keessa lubbuu namaa balleessuudhaan daangaa ammaatti lubbuu kumaatamaan lakkaa'aman ajjeeseera jechuudha. Itoophiyaa keessas galee jira jechuudha. Kanaafuu dhibee kanarraa immoo feeguuf maal gochuu qabna kan jedhuu fi dhibeen kun akka addunyaa kanaatti jechuudha. Namoota baay'ee galaafatee jira. Harkaan wal tuquu afuuraanii wal hammachuu waan akkasiitiin daddarba. Dhibee kana ofirraa ittisuuf jechuudha. Harka keenya saamunaadhaan sirriitti dhiqachuu, bakka gabaa garaagaraa dhaquu dhiisuu, bakka namoonni itti baay'atan dhaquu dhiisuu irraa of eeguudha jechuudha. Waan akkasii gochuu irraa of eeguu qabdu. Kanaafuu maal nam murteessan itti fakkaata kanarraa dhibee kanaan wal qabsiisee mootummaan Itoophiyaa labsii akka manaan baan labsuu danda'a waan ta'eef manaan bayinaa jedhee labsii baasuu danda'a waan ta'eef yoo isin immoo manaan baatan ta'e wanti isin nyaatan mana keessa jira. Waa qabdu mana qabdan miti. Kanaafuu ani immoo kana yaadeen jechuudha. Waanuma hin qabu jechuudha. Qarshiidhuma muraasan qaburraa waan tokko isinii biteen jira. Wantan isinii bite keessaa tokkoon keessaniif shunkurtii kiiloo 10 isinii biteen jira. Daakuu kiiloo 10 isinii bitee jira. Zayitii abbaa liitira 5 tokko isinii biteen jira. Barbaree kiiloo tokko ashaboo kiiloo tokko waan isinii bitee yaayyaa hunda isaa baasee tokkoon keessaniif nan kenna jechuudha. Waan kana jechuudha amma ittiin fayyadamtanu yoo mootummaan labsii baasee manaan bayinaa jedhee ajaja dabarse manaa bo'uun yeroo dhorkamu fayyadamtu jechuudha. Isinii galeeramti ammaaf xolloobachuu dandeessu yoo mootummaan manaan bayinaa jedhee labsii baase nyaata isinii bitame kana nyaattu jechuudha. Kanaafuu tokkoon keessaniif nan qoodaama. Kuni dah shungkurti kilo kurang ni, mana harus jadi. Shungkurti ku kilo kurang jechuudha. Dukeetiin kun kilo kurang jechuudha. Saamunaan kuni piikoolloodha. Dhibee kana ofirraa eegsisuuf harka keessa saamunaa kanaan dhiqachuu qabdu. Lama jechuudha hunduma keessaniif kan bitame. Kun immoo ruuziidha. Ruuzii kiiloo 3 jechuudha. What's under there? Chicken what? Rosa kilo sadi jechuudha kuni. Akkuma jedhame. Ini ashaboodha. Isas naa baasa. Kono. Ashaboodha. Kono ashaboodha kuni. Barbareech shiroona kun facalaan.
keessa jira eegu. Shiroo barbaree isaanii naa baasi. Okay, please inni shiroodha akka jiruuni barbareedha kun. Barbaree kiiloo tokko jechuudha. Barbareen kuni barbaree isa andanya baaltinnaadha ishee kiiloo tokko jechuudha. Barbaree tokko ni rata. Barbaree isa shiroos tokko naa fidan. Kalau shiro aku ni shiro kilo tu betul betul lah, shiro bahan tinggal itu lah, shiro tu pun ada. Ambil lah betul ni. Ega, wani kita ni pun jecura, jagu kilo kudan jecura, zaiti apa literi shani toko, barbari kilo toko, rozi kilo sadi, shungurti kilo kudan, samuna lam, ashabo kilo toko. Waan kana akkasin yoo dhibeen kun akka manaan baane mootummaan ajaja dabarse jechuudha. Manaan baay'inaa yoo mootummaan siniin jedhe waan kana nyaattu jechuudha. Mana ammaaf immoo waan kana qusa bakkuma tokko dhoksattanii kaa'attu jechuudha. Ammaaf qollobachuu dandeessu. Ndata dheerifama. Kanaafuu kana yaadeetti kanan godhe jechuudha. Meemee hojiin keessan akkamitti jira waa'ee dhibee kanaa akkamittiin akka of eeguu qabdan dhugaa yaada gaggabaabsitanii naa kennitu kanas akkamittiin akka fayyadamuu qabdan yaada gaggabaabsitanii naa kennitu mee ati jalqabii Maaltu akkatti dhaga'ame? Maaltu akkatti dhaga'ame? Maaltu akka isinitti dhaga'ame mee maqaa kee irraa kaasiiti ibsi mee ati Nasru sagalee kee ol kaasi. Nasru Nuruu Abbaa Gideeti. Sarborra nkayoo dhufe mamame. Kanatti dhaga'ame dhukkuba kanaan wal qabee manaan baay'inaa ala jedhamu ani waa tokkoon qabu qaama miidhamaadha. Haadha qobraan jiru qophaan jiraadha mana kireeffadhee mana amma keessan jiraadha. Kanaafuu waan amma jiru kanatti kan badaanatti dhaga'ame anoo waan qabu amma argattee jedhee nyaadhaara jedheetaniin baay'ee natti dhaga'ame. Amma kun si godhamus. Amma egaa kun godhame amma jarri maricha kennan nuti kan lafa keewwadhee amma ittiin hojjetadhee jedhu ittiin nyaachuu barbaade. Ishi galatoome haa ta'u mee miftaa'e maqaa kee ibsi sagalee kee ol kaasi. Miftaa'e Abbaa Bamachaate kun nu godhamuudhaaf baay'ee itti gammadeen jira. Dhibee kanarraa akka baramu gocha cimaa nu gootee jirta. Siifis kan nu goote baay'ee si galateeffannaa. Ammas taanaan ammasitti kana achi keewwannee amma dhibeen sun yookiin mootummaan akka mana gadi hin baane dhorkuutti ammasitti achi keewwannee yoo mootummaan mana akka gadi hin baane dhorke ittiin fayyadamuu dandeenya. Kana baay'ee galatoomti. Tole ulfaadhu. Atoo ishee maqaa kee ibsiiti. Eessarraa akka dhufte waa'ee ijoolleen baay'een illee si beeku mee sirriitti kana of ibsi. Ani Sagalee kee. kan Qaadir Baazinaa Abbaa Muggeetii ganda Toliyaa jiran ture. Amma eessi jira? Aanaa Mancoo. Amma godina Jimmaan jira. Jimmaan tun jiru achitti bakka biqiloowwan kanarratti wal barree jennaan maqaan kan kootis suuraan kootis fuudhamee darbee kan jedhu. Sanaan jirru asirratti na bartee achitti fotoon kootis kamuu dabarfamee jennaan asumaan jiru har'a immoo kunoo waa'ee dhukkubaa kana qabachiisee dubbatamee ala jedhu yaa Rabbi akkam akkamii maaltu nu baasuufi mootii mana teenya waan qabnu abbaa qabaantee kana na danda'ii jechuutti hin qabu an fayyaan qabu jedhee utuu hin jiru bilbiltee na waamtee nyaata kana waan adda addaa kanaa kennite. Naa kenninaani kan nagaa qusannootti godhee achi keessatti amma marsiin tokko nagaan bu'eeraa jedhamutti marsiisa naa dhaggeeffadhee gadhee amma ta'e taabbadhee amma nagaan bu'ee jedhutti nagaan bu'us kamiinuu ta'us lafa keeyadhee gadhee yoo inni didee inni ta'e jedhee booda ittiin fayyadama marsiin naa deebinaa. Ishi maaltu sitti dhaga'ame gaa? Marsii wanti natti dhaga'ame waa'ee dhuma dhukkubaa kanaa. Waan si kenname kanaaf Waan si ta'u. kenname kana wal qabate. Waan naa kenname kanaa wal qabateetuma kan natti dhaga'amedha. Ishi galatoomi. Atis maqaa kee eessarraa akka dhufte waa'ee dhibee kanaa fi gargaarsa irratti godhame sirriitti meeme. Sagaleen si dhaga'amu si yoo raabee fi isa jedhu. Kan kootii na ta'e
Mucaan immoo na bira taa'aa sitti beekuni. Andandee waan akka shunkurtaaf qullubbii kan dandeenye nagadu. Jedhee jennaan iddoo taa'ee addaara. Amma waa'ee isaa boodatti deebinaa hojii keen hojjetta gara fuulduraatti waa'ee dhibee kanaatii fi gargaarsa irra sii godhame kanaa wal qabsiisee yaadni kee maal fakkaata maaltu sitti dhaga'ame meemmi kun sii godhamuu isaatii jechuudha. Siin akkuma kana gidduu kana dhukkuba humtaa kee jedhaasaa muras. Balesa ada kebaba. Angkolan desa ada pencuti ngobrol mana kerja tentang apa batina. Apa angkolan dendau. Tolak kata ada waktu dia ada walte. Amma kala. Ani moran deh. Asih baca dia meran deh bulu tinggabu. Yaaddaa turte waan fayyadamtu waan Amma nyaattu gammaddeetta. gammaddeetta jechuudha. Gammadee Rabbi musibra. Si muda. Angkolan Rabbi si bagus. Amiin galatoomii atis maqaa kee sagalee kee ol kaasee sarraa akka dhufte sirriitti kaasiif. Ijoolleen sirriitti akkasii baranuuf ishii sin beeku hunduma keessanii akka sirriitti irra deebi'anii baranuuf. Dubbadhu rakkoon qabu firii ta'e dubbadhu. Ishi maaltu sitti dhaga'ame kun sii godhamuu isaati yaaddeettaa kun naa kennamaa kana naa kennuuf abdiin nawaam jettee yaaddeettaa? Ishi egaa galatoomaa siniin jecha ishi meegaa ishi galatoomaa toffa tokko fudhi jaallatanii nyaanni baay'eedha laata nyaanni dhufee jira egaa nyaanni kachiisa harka nyaanni kachiisa egaa nyaanni isinii kenname kuni nyaata kana jechuudha lafa kaawwattanii itti fayyadamtu liigiin dargaggoo godina Jimmaa keessarraa dhufee jira itti gaafa barreessaan Gadaa Odaa Ulleetii fi barsiisaan yuunivarsiitii Jimmaa gargaaraa Piroofeesaraa Kaamil Mahammad isna bukkeetti argamu gargaarsa amma godhameef kana wal qabsiisee yaada naa kennuu barbaadu meemee yaada keessan naa kennaa. Gocha warri abbootii qabeenyaa hojii qaban hojii qabeenya qaban gochuu qaban wajjin waan qabneerraa eeggarsiis kadhattee kana gochisaa jabbii guddaan galateeffadha. Kun gocha jajjabeeffamuu qabu gocha abbootiin qabeenyaa keenyaas hojjettoonni mootummaas namni kamuu waan qaburraa waanuma ofirkaa qaburraa guduufatee namas kakaasee kadhatees namoota harka qalleeyyii ta'anii fi qaama miidhamtootaaf deeggarsa gochuu qaba. Kun babal'atee itti fufuu qaba. Abdiin immoo hojii kana cimsee itti fufee dhaabbata deeggarsa qaama miidhamtoota guddaa tokko kan godhun yaada kan adda addaa kanuma jedhaa guddaan gammadee galatoomu dhibee kanarraa namni keenya of eeguudhaaf of eeguu biratti gaafa mootummaan labsii labsuu mala gaafa labsii labsi akka qalleeyyii fi namoota waan qabu namoota qaama miidhamtootaa deeggaruu akka qabu asumaan dhaabban dabalatu. Bakka qabu annan guutuu annan gosa. Anni gaddeera. Kanaafuu kunamma nama gargaaruudhaaf nama ta'uun qofti gaadha. Abbootiin qabeenyaa gurguddoonni jiru warri miidiyaa irra ta'an. Nama lama ta'an kaampaanii sochoosan. Ta'us garuu hamma kana hojii akka kanarratti hirmaachuudhaaf haalli jiraaf mijaa'ee namni kana hojjetu baay'ee waan hin jirre namoonni akka kanaatti fuuldura ta'anii hojii kana hojjetan warri akka abdii kun immoo iddoo gameetti babal'atanii hojii kanarratti akka fakkeenyummaadhaan hojjetaa jiran. Kuni babal'atee akka itti fufu abdiin qaba. Walumaa galatti abdiin hojii hojjetaa jiru kun hojii fakkeenyummaa guddaa qabuu fi waan baay'ee nama gammachiisudha waan ta'eef jabaatee akka itti fufuu fi dhaabbata guddaa akkuma jaalleen kun amma Piroofeesar Kaamil kaasan hojii kana caalu akka inni hojjetee dhaabbileen namni kallattii kanaan akkaataa kallattii nama gargaaru kana haalli mijaa'ee hojii kana qaama hunda biraa akka qabutti akka inni hojjetu abdiin qaba waan ta'eef abdii walumaa galatti abdiidhaan baay'ee galatoomii nama fakkeenyi guddaa taatee hojjetan hojjetaa jirtu waan ta'eef rabbi sirraa jaallatu umurii keessanii nu badheeratu isin jechuun barbaadaa galatoomii. Egaa yeroo ammaa kana Obboloo tokko jechuudha qaama miidhamtoota jireenyaan waan ta'eef jireenya achaan jira jechuudha. Obboloo tokko hunduma isaanii jechuudha. Bakka jirru maratti jechuudha dhibee kanaan wal qabsiisee addunyaan kun rakkoo hamaa ta'uu danda'u waan ta'eef addunyaa kana dhibee kanarraa baraaruuf wajjiniin dhaabachuudha kan nuti qabnu jechuudha. Kanaafuu waan kana bakka jirru gochuu qabna jechuudha hundi keenya.
Egaa hunduma keessan harka keessan dhiqattanii nyaataa fi kan nyaattu hordoftoonni kun marti keessan egaa qaama miidhamtoota bakka jirru hunda gargaaruudha kan nurraa eegamu. Harka isaanii haa dhiqatanu. Piroofeesar harka isaanii erga dhiqatanii nyaata kana akka nyaatan hin kabajaan gaafadha. Hundumti keessan gochoota akkasii kana bakka jirru hundatti akka goonu kabajaan sin gaafachaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechuun barbaada hunduma keessan nagaa nyaataa hundi. Harka dhiqattanii nyaatti. Saamunaan jira hunda